Barnoota qubee afaan Oromoo kutaa lammaffaa qopheessee qindeessee kan isiniif dhiyeessu ana Abdii magaalaa Perth Western Austraaliyaa irraati. Yeroo darbe seerota ja'an qubee afaan Oromoo sirnaan qubeessuuf nu gargaaran ja'an keessaatii gabaabinaa fi dheerina sagalee waliin ilaalee ture. Haala itti fufiinsa qabuun har'as isuma kana waliin ilaallee har'a gabaabinaa fi dheerina sagalee xumuruudhaaf yaalla. Yeroo darbee gabaabinaa fi dheerina sagalee ilaallee ture. Sagaleen tokko kan inni dheeratu yookaan kan inni gabaabbatu dubbachiiftuu irratti hundaa'e akka ta'e waliin ilaalle. Qubee dubbachiiftuun A, E, I, O fi Uudhaa jechuudha. Qubee dachaan Chaa, Dhaa, Nyaa, Phaa, Shaa, Tsaa fi Zhaadhaa jenne ture. Sagaleen tokko maal yoo ta'e dheerata, maal yoo ta'e immoo gabaabbata kan jedhu ilaallee ture. Yoo dubbachiiftuun tokko ofii ishee of dandeessee yookaan qophaasee dubbifamaa duubaan yookaan dubbifamaa duraan yoo barreeffamte sagalee sana ni gabaabsiti jennee ture. Fakkeenya fudhannee sagalee Baa kan jedhu ilaallee ture. Dubbifamaa kana duubaan dubbachiiftuun tokko qophaa ishee of dandeessitti barreeffamee argitu. Kanaaf sagalee kun gabaabbate. Yoo dubbachiiftuun gosi tokko lama taatee dubbifamaa duubaan yoo barreeffamte immoo yookaan dubbifamaa duraan yoo barreeffamte sagalee sana ni dheeressiti jechuudha. Fakkeenyaaf dubbifamaa kana duubaan dubbachiiftuu wal fakkaattuun gosi tokko taatee barreeffamtee argitu. Kanaaf sagalee kana dheeressite. Yeroo dubbifnu Baa jennee dubbisnaa jechuudha. Kana yeroo darbee waliin ilaallee ture. Uumama jechaa isa jedhu irratti dhaabbanne har'asuma kanatti fuunaa jechuudha. Akkuma qubee dubbachiiftuun yookaan dubbachiiftuu fi dubbifamaan walitti dhufanii sagalee uumanii sagalee fi sagalee walitti dhufanii immoo jecha uumu. Fakkeenyaaf sagalee gabaabaa maa fi sagalee gabaabaa naa walitti dhufanii mana jecha jedhamuuf kennanii jechuudha. Sadaffaarra jiru ilaalu. Sagalee gabaabaa A kutaa tokkoffaa keessatti akkuma yaadattan qubee dubbachiiftuun qofaa isaanii of danda'anii sagalee qabuu jenne ture. Kanaaf kun qubeedhas sagaleedhas. Sagalee gabaabaa A fi sagalee gabaabaa Na walitti dhufanii jecha ana jedhamuuf kennanii jechuudha. Warri kuni sagalee gabaaboodha. Mee sagalee dheeraa tokko waliin haa ilaallu. Sagalee dheeraa moo fi sagalee dheeraa raa walitti dhufanii jecha mooraa jedhamuuf kennan jechuudha. Kanaaf qubeen A waan nutti bareeddeef lama goone miti. Seera qabaa jechuudha. Seera afaan Oromoodha. Kanaaf sababaa yeroo nu gabaabbateefis immoo A tokko biraan bisnee barreessinee biraa kunnaa miti. Mooraa jennee barreessuudhaaf kana akka kanatti barreessuun nurra jira. Yoo A tokko biraan bisne maal jedha? Moora jedha malee mooraa hin jedhu jechuudha. Afaan Oromoo akkaataa dubbatamutti barreeffama. Akkasumas akkaataa barreeffametti immoo dubbifama. Mee qubee dubbifamaa laa haa ilaallu. Fakkeenya tokkoffaa. Sagalee gabaabaa laa fi sagalee gabaabaa faa walitti dhufanii jecha lafa jedhu kennan. Lafa jechuun dacheedha. Kun gabaabaadha. Asitti immoo sila A tokko edda goone mee asitti A lama goone haa ilaallu. Sagalee dheeraa laa fi sagalee dheeraa faa walitti dhufanii jecha laafaa jedhamuuf kennan jechuudha. Waan tokko laafaadha jennee barreessuudhaaf laafaa akka kanatti barreessuu danda'u jechuudha. Argitanii? Kun qubee dubbachiiftuun tokko waan barreeffamteef sagalee kana gabaabsitee lafa jennee barreessite.
Qubee dubbachiiftuu wal fakkaattu lama immoo dubbifaan duubaan asitti waan barreeffamteef sagalee kana dheeressitee jecha haaraa arganne jechuudha. Kanaaf A tokko yeroo barbaanne goonee A lama yeroo barbaanne goonee barreessinatti seera qabaa jechuudha. Fakkeenyi lammaffaanis akkuma kanadha. La fi ga walitti dhufanii laga jedhu kennan. Yoo asitti immoo A lama goonee barreessine dudduubatti laa fi gaa walitti dhufanii laagaa jedhan jechuudha. Kanaaf akka barreeffametti dubbisaa jirra. Akka barreeffametti dubbisaa jirra. Akka dubbannuttis immoo barreessinaa jechuudha. Sagalee gabaabaa kunoo hamma tokko isin barreessuu yaaleera. Isinitti dabaltanii barreessuu dandeessu maaliif baay'eedha. Kanaafan kaakaafaa jedhe. Kaakaafaa jechuun kanaaf kan kana fakkaatanii jechuudha. ETC isa jennu afaan warra Ingiliishiiti. Sagalee dheeraa immoo haa ilaallu. Sagalee dheeraan addana baay'een kun guutanii jiru. Paawuzii godhaatii dubbisaa. Ani suma tarree tokkoffaarra jiru isin dubbisa. Laafaa, boonaa, muuduu, qooduu, reebuu, duudhaa, tuuluu, dheeraadhaa jechuudha sagaleen kun. Maaliif dheerate? Sagalee dubbachiiftuu wal fakkaattu, qubee dubbachiiftuu wal fakkaattu lama dubbifamaa duubaan barreeffamte argitu. Qubeen dachaallee qubee dubbifamaa akka dubbifamaatti fudhatamaa jechuudha. Qubee dubbifamaa fi qubee dachaa sagalee hin qaban jennee kana dura barannee turre. Sana keessa naqu. Kanaaf dubbifamoota kana duubaanii dubbachiiftuu gosa tokko wal fakkaattutu lama taatee barreeffamtee sagalee kana dheeressite jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana paawuz godhaatii shaakalaa. Qubee wal fakkaataa fi barreeffama wal fakkaataa qaban garuu hiikaa addaa qaban immoo ilaalu. Mee kana waliin dubbisu. Gaala. Maal jedha kuni? Gaala. Kun immoo maal jedha? Galaa. Galaa. Mee isa lammaffaa ilaalu. Balaa. Balaa. Kun immoo maal jedha? Baala. Baala. Garaa. Gaara. Qubee wal fakkaataa qabu. Barreeffama wal fakkaataa qabu. Garuu hiikaa addaa kennu jechuudha. Fakkeenyaaf asuma kana yoo fudhanne ilaalle balaa, accident, baala, liif isa jennudha jechuudha. Sagalee gabaabaa fi dheeraa irraa warra ijaaraman immoo ilaalu. Sagalee gabaabaa tokkoo fi sagalee dheeraa tokko irraati kan ijaarame maal jedha kuni? Balaa. Sagalee gabaabaa baa fi sagalee dheeraa laa irraa ijaarame jechuudha. Yeroo dubbisnu balaa jennee dubbisna jechuudha. Akkuma kana kunillee sagalee gabaabaa kuu fi sagalee dheeraa taa irraati barreeffame. Maal jedha kuni? Kutaa. Sagalee gabaabaa qoo fi sagalee dheeraa moo walitti dhufanii qomoo. Sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa irraa ijaaraman jechuudha warri kun hundi isaanii. Baay'ee dhagaa warri kun. Kanaaf jechi tokko sagalee dheeraas sagalee gabaabaas qabaachuu danda'a jechuudha. Jechoota sagalee lama ol qaban immoo ilaalu. Jechoonni afaan Oromoo jechoota lama qofaarraa kan uumaman miti. Fakkeenyaaf kana dubbisnu. Alaala. Alaala. Kun sagalee sadii qaba. Sagalee tokkoffaa, sagalee lammaffaa, sagalee sadaffaa. Aan sagalee tokkoffaadha. Laa sagalee sadaffaa. Laa sagalee sadaffaa. Sagalee sadii irraa ijaarame jechuudha. Namni tokko ka'ee alaala jedhee barreessuuf jedhee akka kanatti yoo barreesse hiikaa hin qabu jechuudha. Jechi kun hiikaa hin qabu. Kanaafanii akkasitti irra kaa'e jechuudha. Kana dubbisi yoonaa jettan maal jedhanii dubbisanii? Alalaa jedhanii dubbisaa jechuudha. Kanaaf shaakalaa isinii
Warra kuni sagalee sadii qabu. Sagalee afur kan qabu jira. Fakkeenyaaf kun asoosama. Asoosamni sagalee afur qabu. Sagalee afur irraatis ijaarama. Sagalee tokkoffaa A. Sagalee lammaffaa So. Sagalee sadaffaa Sa. Sagalee arfaffaa Ma. Sagalee afur irraati ijaarama jechuudha. Asoosama jedha jechuudha. Asitti yoo deebitanii ilaaltanii maal jedha kuni? Ilaale jedha. Kun sagalee sadii qaba. Ilaale. I tokko. La lama. Le sadii. Sagalee sadii qaba jechuudha. Kana ilaale jettanii barreessuu dandeessanii asitti akkasitti yoo barreessanii kana maal jedhan dubbisanii ilalee jedhan dubbisaa jechuudha. Kanaaf sagalee kanaafidha kan nuti afaan Oromoo akkaataa dubbatamutti barreeffamu akkasumas akkaataa barreeffametti immoo dubbifamaa kan jennu. Nama akkasitti barreessee ani ilaale jedhan dubbisuuf ilalee jedhan dubbisa malee. Walumaa gala jechi kan ijaaramu sagalee irraati. Sagaleen immoo kan uumamu qubeedhaan. Kanaaf amma ammaatti kan ilaalle sagalee dheeraa, sagalee gabaabaa ilaallee jechuudha. Sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa asuma irratti xumura. Yeroo sattaanutti sagalee jabaa fi sagalee laafaa waliin barannaa jechuudha. Hammasitti viidiyoo kana namoota hin argineef ergaa fi namoota afaan Oromoo qubeessuun isaan dhibuuf ergaa fi waliin ta'aatii baradhaa yeroo isinii mijateetti. Qubee afaan Oromoo barachuun baay'ee haalaan barbaachisaadha. Maaliif? Qubee kanatti lafeetutti cabe. Abbootii keenya dhiigatti dhangalaasanii nurraan ga'an. Qubeen umurii gabaabaa haa qabaatu malee, umurii gabaabaa waggaa 30 haa qabaatu malee, 30 irra kan caalledha. Kanaaf akka afaanota kaanii miti afaan kun. Afaan koo fi afaan kee kun akka afaanota kaanii miti. Lubbuu baay'eetu itti dhume. Dhiiga baay'eetu itti dhangalee irra deebi'een jedha. Lafee baay'eetu itti cabe. Afaan keenya kanaaf. Kanaaf akka salphaatti ilaaluun nurra jiru. Akka salphaattis fudhannee callisnee caccabsuu nurra jiru. Qubee kana caccabsuu jechuun lafee abboota keenyaa caccabsuu wajjin wal caalu. Yoo nuti afaan keenya hin kabajne namni nuuf kabaju hin jiru jechuudha. Kanaaf adaraa keessan qubee hin caccabsinaati. Carraatu jira waliin haa barannu, waliin haa qayyabannu. Lafa dadhabnetti wal gaafannu. Afaan keenya haa kunuunsinuun jedha. Qubeen quba keenya hin cabsinu. Galatoomaa barumsa koo har'aa asuma irratti xumuraa. Kutaa sadaffaatti hamma walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Galatoomaa.